dhiifama guddaa na godha asirratti garuu ati akka nyaata jaalatu natti himte. Karaan ishii hundi kolidarii Finfinnee ammaa fakkaata. Haaya bakka naa dhiise amma waswaasa biraa keessa galchuu jira waan ta'eef yoo dandeette. Nyaachuu jaalladha malee haasa'u miti. Yoo dandeette. Yookaan immoo dhageeffatu miti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi daawwattoota keenya sagantaa keenya kan Simboodha ammas eegalee jira. Simboon keenya kun kanarraa torbee lammaffaa yookaan immoo erga Ramadaanii seenee Simboo keenya Simboo lammaffaadhaati. Har'as bifa miidhagaa ta'een ani fi obboleessi keessan naaf istuudiyoo keenyatti wal geenye jirra. Simboon torbee lammaffaadha. Maal fakkaata kan jedhu keessumaa eenyufaadha qabatanii kan dhuftan kan jedhu kan wajjumaan ilaallu ta'a. Torbee milkii akka ture abdii guddaa isinirraa qabna. Jiini keessa jiru ji'a Ramadaanaa ji'a barakaa ta'uudhaan wal qabateetiin guyyoota darban akka sirriitti irraa fayyadamteettan akka sirriitti irraa fayyadamne inshallah abdiidha qabna. Meenaa fi gara kan kee adeemuuti Simboo keenya torbee lammaffaa keessatti kan argamu. Atiin immoo torbee darbeerraa hamma ta'e tokko addanatti jirta. Maalin addas ta'e maamee? Torbee darbee Ramadaana seenneetiin guyyoota jalqabaa keessa jira ture natti fakkaate. Lammaffaa sadaffaa afraffaa ta'uun beeku. Achi keessa ture natti fakkaata. Garuu waan hedduutu sirriitti argeeroo san gaafsanne ni mugda ture. Nyaanni illee beela illee ni qabda natti fakkaata. Har'a garuu soomteetta garuu kana waan daawwattoonni keenyallee arganii jiranii. Daawwattoota keenya akkuma maammeen jedhe kana torbaan ta'e mugaa ture moo maammeen dhala kaa'u jira. Soomallee anaan eegalee har'a maammeen natti as deebi'ee narraa eegalee sagantaa. Haa ta'u Ramadaanni jijjiirama hime fida. Irra caalatti ammoo jijjiirama keessa namaa irratti fida malee gubbaadhaan meebi daarachaa dandeetta yookaan immoo huqqachuu dandeetta qal'achuu dandeetta keessattuu nama nyaata jaalatu yoo ta'e qaamaan kiiloon keetuu qannasuu danda'a hidhiinsi goggoguu danda'a daarachaa dandeetta waan akkas akkasii sunis irra argama. Garuu keessi kee nashaaxaan keessa kee jiru akka gubbaa keetii fi nashaaxaan keessa keetii walii fakkaatu. Ramadaanni hedduun jijjiiramni inni fidu keessa irratti waan ta'eef jechuudha. Namoonni tokko yoo Ramadaanni seenan qaamni isaanii ni hir'ata. Namoonni tokko immoo ni dabala. Ni dabala. Ati kam keessa? Mee si haa gaafadhu. Akkanan si gaafadhe kana adeemsisu. Kiiloollee Ramadaanni seene kanan safaramne. Jechuun waan Ramadaana kanaati miti kan gachachaa jiru. Atiin amala kan kee of beektaa. Ramadaanni gaafa dhufu naata yookaan immoo qaama kee ni furdata yookaan immoo na huqqisa ni qallisa jetteetiin yaadda. Nan qallisu. Kanaafuu qaamni kan kee maal qaama namaati miti maal yookaan namni tokko nyaata yoo nyaanne. Baay'ee bar maal akka ta'e Ramadaana keessa laaqana qofa utaaltaa bar. Laaqana utaaltaa. Namni tokko jechuudha. Cireelee dhiisee irbaata dhiisee laaqana qofa barbaada. Ciree achisiisita laaqana irra utaaltaa sa'aatii iraataa ammoo asiisita. Mee ati ji'a Ramadaana ala keessa jechuudha. Osoo Ramadaanni seenee dura nyaata yeroo kamii irratti xiyyeeffannoo kennita? Jechuun amma fakkeenyaaf nyaanni ati wajjin neegosheetiin goone ni jiraata. Fakkeenyaaf an ciree osoo nyaatin abadan manaa bahuu hin qabu, ooluu hin qabu. Laaqana yoo nyaanne du'eet argama. Irbaata osoo nyaatin rafuu hin qabu namni jedhu jira. Ati kam keessatti argamta? Ani yoo dhugaa sitti hime soomallee hin sossobu. Warra nyaata sirriitti jaalatan irraayi. Si galee nyaata hin jaalladha. Nyaata nyaachuu hin jaalladha. Nyaata gosa adda addaa kanallee hin jaalladha. Nyaanni irra utaaluun feene qursii fi laaqana. Garuu yoo si ilaalan fi laaqana jechuudha. Yoo si ilaalan garuu nama nyaata nyaattee iyyuu beektu fakkaatu inni haaluu futi. Ani yeroo hedduu ciree nyaadhu ture. Yeroo hedduu jechuudha. Waggoota afran yookaan achi duraa sanniin jechuudha. Nyaanni an sirriitti eeggadhee yeroo isaa nyaadhu laaqana ture. Irbaannis akkasuma hin nyaatama. Garuu ciree irratti fookasiin kennu ture. Ammas garuu as dhiyeenyaa kana ciree nyaachuun murteessaadha. Ciree osoo nyaatin yoo manaa baate xinnoo si guyyaan kan kee amma tokko sitti naannaatiin oola. Waggaa meeqa dura kaati ciree osoo nyaatin baatu sun? Ani gaafa yuunivarsiitii baradhu yeroo hedduu ciree nyaadhu ture. Ana qofaa miti hiriyoonni kiyyiin barattoonni yeroo hedduun ciree nyaatan ganama. Laaqana nyaachuudhaaf jechuudha. Laaqana yeroodhaan nyaatanii. I think santuu aadaan ta'e fakkaate garuu immoo haga yuunivarsiitiidhaa bahee hamma ta'e tokko fooyyessee jira amma gaarii irratti argama ciree nyaadha. Ciree nyaachuun immoo barbaachisaadha amma. Namoonni tokko jiran kan beeku jechuudha. Ciree yoo nyaatne ciree nyaachuu dhiisuurra laaqanaa fi irbaata dhiisuu warroota filatan hedduutu jira. Namni irra hedduun immoo keessattuu qaama ofii sirreeffachuuf gaafa jedhu keessattuu namoonni furfurdaan qaama qaban kuni mana yaalaa irraa yeroo baay'ee yeroo ajajamuuf irbaata hir'isiidha kan jedhamanii irbaata irratti namni hedduun fookas hin godhu yookaan immoo xiqqoodhaan nyaateetiin kan gara hirbaatti deemu jechuudha. Jiddumaan ammoo kan keessa jirru. Ati garuu jidduun seenuu baay'isaa ta'a. Ramadaana sanirraan immoo walakkaa guyyaatti argamna sa'a 7 sa'a 8 irratti argamna.
waan nyaataa haasa'uu baay'isaa ta'a. Osoo irra tarree kan maal si fakkaata waan nyaataa kana. Dhiifama guddaa na godha asirratti garuu ati akka nyaata jaalatu natti himte garuu akkas fakkaachuu baatullee jechuudha. Yoo si ilaalan nama nyaatee beekullee hin fakkaattu iyyuu garuu sa'aatii kana si biratti waa'ee nyaata haasa'uun xiqqoo si cubbullee toonni mala dhiifama na godhiiti. Lakki daawwattoonni kennanii nu daawwataa jiranii warroonni mana isaanii taa'anii nu daawwatanii waan nyaataa itti haasa'u jirta. Ati irra turte bakka nyaataa sana. Saniif irra haa turtuu fi daftee bakka nyaataa. Maaliif irra ture? Ramadaana booda haasa'u waan nyaataa. Maaliif irra ture sitti fakkaata? Situ nyaata jaalataa? Situ natti hime. Nyaata sirriitti akka jaalatu nutti himte nyaata garaagaraa nyaachuu jaalatta. Nyaachuu jaaladha malee haasa'u miti. Yoo dandeette. Yookaan immoo dhaggeeffatu miti. Haaya bakka naa dhiise amma waswaasa biraa keessa galchuu jira waan ta'eef jiini keessa jiru kun ji'a soomaati. Ji'a waan noormaalii ramadaanaa jiru hojjechuu dhiisneetiin gara rabbiitti deebinudha. Waan rabbiin irraan dhorkirra ji'atti dhorkamnudha keessattuu nyaataan wal qabateetiin guyyaa soomaan ollaa galgala ibaadaadha ganama suurii keenya nyaannetiin kaana guutuutti fedhii kenna limit gooneera jechuudha yeroo ammaa kana rabbiin sooma keenya nurraa haa qeebalu. Jiini keessa kun ji'a ramadaanaatti ji'a ulfaataadha jedha kabajamaadha. Seenaa islaamaa keessatti immoo ji'a kana keessa injifannoolee gurguddootu galmeeffameera. Ji'a kana keessa jechuudha. Injifannoo akka iyyootti kaafaman keessaa fakkeenyaaf dirreen badrii akkasumas immoo fatihii makkaadhaas ni jira. Wantoonni injifannoo muslimaa taateewwan gurguddaan ji'a ramadaanaa kana keessatti hedduutu jira. Mee kan fannoo achiisaati? Irra hedduun keenya ji'a ramadaanaa ji'uma yookaan masjida qofa ta'an. Ji'i ramadaanaa ji'a ibaadaati. Ibaadaan ammoo karaa takka qofaan ibsamu. Hojiidhaan hojjetaallee yoo khayriitti niyyatti wanni hunduu islaamummaa keessatti hojiin kamuu ajirii qaba ibaadaa jechuudha. Kanaafuu ramadaana ji'a quraanaa ji'a salaataa ji'a zikriitii qofatti deebisne. Akka ilaalcha akkasii qabna ramadaanaaf. Ji'i ramadaanaa ji'a waan haarawaa itti eegalan. Ji'a waan guddaa wayii keessatti milkeessan. Daldalaan tokko daldala haarawaa yoo ramadaana keessa fakkeenyaaf ramadaana keessa eegalee jedhu suuqii haarawaa ramadaana keessa yoo banate niyyaa akkas godhee jechuudha. Masjiidni haaroonni bichaan qofa banamuu osoo hin ta'in ramadaana keessa daldalli haaroon illee banamuun dhaabbataawwan garaagaraa ramadaana keessa hojii eegaluun tafaa'ula tolanii jechuudha barakaadhaaf waan akkam barbaachisaati. Ramadaanni ji'a injifannoon islaamaa gurguddaan akkuma jalqaba irratti kaastee akka fakkeenyaatti lolli badri. Lolli badri injifannoo islaamaa keessatti hanga dhuma guyyaa qiyamaatii fi hanga gaaf guyyaan seenaa sun dalagame hanga guyyaa qiyamaatti seenaa kaafamu. Warri guyyaa lola badrii san irratti hirmaatan hundi isaanii guyyaa sanirraa qabee hanga guyyaa badrii ummata islaamaa hundarraa ummata gazaata qabu. Manni lola badrii irratti hirmaate jechuudha. Lolli badrii lola yeroo jalqabaatiif injifannoo uummanni islaamaa irratti argatan kan ramadaana keessa hijiraa booda jechuudha. Hijiraa booda warra muhajiraatii fi warra qureeshaa jidduutti kan ta'e ji'a ramadaana kana keessa jechuudha. Islaamni kan injifannoo goofate jechuudha. Ji'a ramadaana keessa injifannoowwan hedduu kaasuu dandeenya akkuma jettee lola badrii fatihii makkaas ni jira. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam eegamadii makka keessa ari'amanii booda makka harkatti deeffatanii ji'uma ramadaana kana keessa jechuudha. Injifannoon akka Andalus seenaa islaamaa keessatti fatihiin Andalus seenaa keessattuu biyya keenyaa keessatti hedduu hin kaafamu seenaan sun jechuudha. Seenaa maal jedhaniini jannatun fuqidat jannata dhabamte jannata nu harkaa baate wayii jannata harka keenyarra turte kan nu harkaa baate wayii jedhaniini warra seenaa Andalusin jechuudha yookaan ammoo Ispeenii ammaa. Ji'a ramadaanaa kana keessa jechuudha kan fatihiin Andalus yookaan ammoo yeroo jalqabaatiif kan musliimoonni gara dachee Awurooppaa seenan jechuudha. Fatihiin Andalus kun kan ramadaana keessa taasifame. Andalus yookaan ammoo Andalus duraaniiti amma Ispeenii muslima waggaa 800 kan hoogganaa ture. Jigalee ardul majdi wal hadaara ardii qaroominaatii fi ardii teeknooloojii ardii qorannoo haarawaa itti argamsiifan akkasii beekamti Andalus. Kitaabawwan maktabaawwan yeroo Awurooppaan biraa dukkana keessa turtetti Andalus yookaan ammoo Ispeenii sun qaroomina guddaa keessa turte. Ispeenii namaa jechuudha. Qaroomina guddaa karaan isii hundi kolidarii Finfinnee ammaa fakkaata. Baay'ee hin jira seenaa keessa. Kolidarii Finfinnee ammaa argitee mabiraatiidhaan kunneen akkasitti karaarra jiru sanii Ispeen waggaa 400 dura akkas turte. Mootummaa islaamaa jalatti kan hoogganamtu Andalus jechuudha. Ulamoota gurguddootti biyya san keessaa bahee saayintistoota gurguddoota keessaa bahee warri kaameeraa oomishee warra akka algooriizimii
herreega Muhammad ibn Musa al-Khawarizmi kan jedhamu jechuudha. Ispeeniin keessaa ba'an ulamaa'onni gurguddaan kunniin jechuudha. Injifannoowwan biraa ammoo Ayni Jaalut injifannoo musliimoonni Mongoolota akka gara Afrikaan dhufnee fi Falastiin hin qabanne kan dhoogan akka hattan Mongoolonni Madiinaa qabatanii qabrii Rasuulaa baasuuf turan cabsanii Mongoolota biyya keessa cabsanii Mongoolonni yeroo dhumaatiif kan badde Ramadaana keessa ture jechuudha. Kanaaf wanni seenaa kanneen tu'inee irraa kaasnuu fi jiini Ramadaana ji'a wanni gurguddaan injifannoowwan gurguddaan akka Islaamaatti keessa itti godhame. Taateewwan Ramadaanaa keessaa guddaan kan akka yoomuu dagatamuu hin qabne jalqabbiin isaa immoo jechuudha bu'iinsa wahyiiti. Bu'iinsi wahyii kan seenaa dachee kanaa jijjiire kan Rasuulli sallallahu alaihi wasallam yeroo isaanii gaara Hiraa keessa jiru Jibriiltu dhufee yeroo jalqabaatiif takka jedheetiin wahyiitti buuse. Iqra jedhanii Rasuulli sallallahu alaihi wasallamitti wahyii buuse ji'a Ramadaanaa kana keessa jechuudha. Taateen mudannoowwan amma nu kaasnu Fatihii Andaluus, Fatihii Makkaa, lola Badrii kunniin hunduu achi booda. Taateen guddaan addunyaa kanaa guddichi bu'iinsa wahyiiti. Taateen suni ji'a Ramadaanaa keessaa kan ta'e jechuudha. Jiini Ramadaanaa akka Islaamaatitti ji'a bakka guddaa qabu. Ji'a jijjiiramaatii, ji'a wanni guddaa wahii keessa milkeessanii yoo milkeessuu baatanillee ji'a waan guddaa wahii keessa eegalan. Mee hundi kennayyuu ji'a Ramadaanaa kana keessa waan duraan karoorfanne fakkeenyaaf bara 2016 jechuu dhiisnee yookaan immoo bara akka Itoophiyaatti bara 2017 jechuu dhiifnee bara 2026-27 akka Awurooppaa jechuu dhiisnee Ramadaana dhufu eegala. Ramadaan haga Ramadaana dhufuutti milkeessaa jennu. Amma irraa qabee hanga Ramadaana dhufuutti waan akkanaa milkeessa. Ramadaana kanarraa qabee yookaan immoo Ramadaana dhufu eegala haa jennu. Ramadaana keessa haa karoorfannu yookaan Ramadaana keessa milkeessuu yookaan Ramadaana keessa jalqabu haa karoorfannu. Sababbiin isaas jiini ji'a barakaati waan ta'eef waan eegallu sanittillee waan eegallu san akka barakaa argatuuf yookaan immoo waan xumurri isaa akka barakaa ta'uuf ji'a Ramadaana keessa eegalu yookaan immoo ji'a Ramadaana keessa xumuruun waan barbaachisaadha hawwattoota keenyaaf jechuudha. Eeyyeen nafi hedduu ulfaadhu qabxii bareedaadha kan nu kaaste keessattuu injifannoolee Islaamaatiin wal qabateetiin ji'a Ramadaanaa kana keessa injifannoo ati kaaste kun hedduudha. Kan biraas ni jiranii yeroo nu kenneetiin asirratti haasoo baannullee namni keenya nuti irra hedduun ji'a Ramadaanaa kan akka maayilstoonitti ni fayyadamna si galee miti ka'umsaatti jechuudha. Fakkeenyaaf taatee wayii Ramadaana dura Ramadaana booda maadidha Ramadaana poointi godhaneetiin jechuudha. Si galee Ramadaanni kun Rabbiin gaafa nasrii kanneen hunda ji'a kana keessa fidu Badrii waraana ulfaataa san nasrii uummata musliimaa guddaa san ji'a kana keessa gaafa godhu Fatihii Makkaas gaafa as keessa godhu si galee miti wahyii Qur'aanni bu'uunillee gaafa ji'a kana keessa ta'u Rabbiin ulfaatina ji'a kanaa nu himuu barbaadeetiin hikmaan isaa jechuudha. Kana jechuun immoo akkuma tu jettee ji'a Ramadaanaa kana keessa waan hedduu karoorfachuu ni dandeenya. Rabbiin nu gargaara jechuun afaan soomaatiin yoo karoorfattee waqtii du'aa keessatti gootutti yoo karoorfattee waqtii atiin hariiroo ati qabdu Rabbii walitti cimaa ta'uu isaatiin wal qabateetiin jechuudha. Waqtii kana keessa yoo waan guddaa wayii karoorfatte Rabbiin illee daran si gargaara jechuudha. Jiini kun ji'a ulfaataa ta'uutii wal qabatee beetiin. Fakkeenyaaf jechuudha. Taateewwan yeroo kamiyyuu taateewwan gurguddaan waqtii san akka baniinsaatti fayyadaman. Fakkeenyaaf amma as dhiyeenya kanatti nuti dhaloonni keenya kan beeknu irra hedduun koronaa kan namni hedduun ni beeka. Si galee miti. Koronaa kana taatee wayii barumsa barachuun ni mala yookaan intala fuudhuunis ni mala yookaan immoo hojii eegaluus ni mala. Maal qabda beektaa? Koronaas koronaa dura koronaa keessa. Si galee bakka sadi qoodamee jechuudha. Waqtii koronaa dura waqtii koronaa keessaatii fi waqtii koronaan gamanaa jechuudha. Ramadaanni kunis akkasii. Waggaa waggaatti jechuudha. Waggaa waggaatti. Fakkeenyaaf Ramadaana kana keessa Ramadaan haa dura waa wayii daladdee jiraata. Ramadaanni kun dhufee darbee deemte jirta garas ji'a 3-4 garas deemte jirta. Maal gootee qabatta? Ramadaana dura moo Ramadaana booda? Si galee Ramadaanni akka maayilstoonitti si kaa'amaa jechuudha. Jiini kun ji'a hedduu ulfaataadha. Ji'a ashaaraa guddaa keessa kennee darbuu qabnudha jiini kun. Waan dubbii amma dubbattirra waan hawaasa keessa baratamaa tokko jechuudha. Beellama wayii yoo qabatu dhimma kamirratti haa ta'u. Fakkeenyaaf Ramadaanni seenu guyyaan 15 yoo hafe yookaan immoo Ramadaanni seenu torbaan tokko ji'a tokkollee hafu. Maal jedhama wanni baratamaanii Ramadaanni dhufaa jira nutti hin mijjatu Ramadaana booda jedhan.
silaa ka ta'uu qabu ramadaana keessa godhuudha. Maaliif beellamni keenya sun akka barakaa argatuuf hojiin keenya sun yoo waa eegaluuf wal geennu taate ramadaana keessa eegaluun yoo ka waa milkeessuuf ka wal geennu illee taate ramadaana keessa ji'a kan inni hunda caala ka milkiin keessa jirtu. Kanaafuu ji'a ramadaanaa irra utaalee ji'a san beellamachuurra ji'uma ramadaanaa keessa maaliif hin beellaman? Karoo as biratti jechuudha. Pozitiivlii gaafa hubattu namoota akkanatti yaadan kana jechuudha. Jiini ramadaana ji'a ulfaataadha akkuma jenne. Ji'a ibaadaan sirriitti keessa qeebalamtuudha. Ji'a ibaadaan ati hojjettu fardiin kan ture dachaadhaan kan sii baay'ifamu sunnaan gara fardiitti ajiriinsaa yeroo ol sii ka'udha. Jiini kun ji'a ati silaa jechuudha. Silaa jiini kun ji'a hojii hojjettu keessa hir'istee ibaadaa kan kee qofa irratti jabaatudha. Jiini kun jechuudha silaa kan barbaadamu. Maaliif ji'a kun waqtii azmaraati. Waqtii azmaraa kana dabarsuun hin qabdu. Namni tokko ganna bar hin dabarsu ooyiruu isaa irratti midhaan facaafachuu ganna hin dabarsu. Gara bonaa hin dabarsu. Maaliif waqtii tana keessa bakka. Yoo waqtii kana keessatti callaa isaa lafarratti bittinneesseetiin biqiltuu argachuu hin dandeenye ji'a biraa argachuu waan hin dandeenyeef jiini kun ji'a murteessaadha. Ji'a kana keessa karoora biraatiin ji'a kana waste godhuu hin qabnu yookaan immoo qisaasessuu hin qabnu. Si galee pozitiivlii gaafa hubattu jechuudha. Ana anqa dhuunfaa kiyyaatti namni tokko gaafa fakkeenyaaf yeroo hedduu sagantaaleen ramadaana dhiyaataniitiin ramadaana jala bu'ee ramadaana booda nuu haa ta'u jedhan yeroo hedduu cidhas ta'uu ni mala rihilaas ta'uus ni mala. Si galee kunniin hundi maalidha? Wanta si barbaadan dhuunfaa kan keetitti. Naafiliin barbaadan. Qiinis naafiliin barbaada. Rihilaanis yoo jiraate naafiliin barbaada. Ramadaanni jechuudha. Parsonaali si barbaada na barbaada. Anis ramadaana ni barbaada atis ni barbaada. Ji'a ramadaana kana keessa hojiin biraa yookaan biizii nu godhu ta'e ramadaana osoo hin fayyadamin dabraara jechuudha. Kisaara jechuudha. Gana ji'a tokko ji'a kudha tokko naanneetiin eegeetiin kasii dhufu jiini ramadaana. Achiin gahuuf dhabuun kun carraa rabbiin nuu kennedha. Kanaaf namoonni gaafa beellama isaanii walumaa galatti beellama jennee haa qaban nuti beellamni isaanii gaafa ramadaana jala dhiyaateetiin ramadaana boodatti qabatan. Shawwaalaa keessa baay'ee jiru. Wallaahi bar uummanni keenya kun rabbiin diinii kana nuu kennee akkamatti nu dhiisne jiru. Akka hubannoo illee qabaatu nu taasisee jira. Sigana miti. Amma fakkeenyaaf cidha jennee haa qaban nuti. Yookaan immoo rihilaawii jennee haa qaban nuti. Fakkeenyaaf imala bahuudhaaf jechuudha. Dalagaaf isaa ta'u bashannanuudhaaf waan fedheef jechuudha. Gaafa bahuuf taatu ramadaana dhiyaateetiin ramadaana boodatti dabarfannaa gaafa jedhan irra hedduun namoota maal godhan beektaa? Ramadaana qofaa miti shawwaala illee gama godhan. Firii akka taatu jechuudha. Namoonni tokko shawwaala dursaniitiin guyyaa ja'asan walii aansanii soomuun ni mala. Addaan kukkutaatiin akka rabbiin isaa laaffisetti soomuun ni mala. Garuu jiini shawwaalaan guyyaan 30 yookaan 29 sun liimitii jechuudha. Shawwaalaan san darbuu hin danda'u. Kanaaf jecha maal godhanii namni ibaadaa isaa hamma dandeenye haa carraaqatuuf. Ramadaana kana waqtii isaa eeggatee hamma ramadaanni kun nurraa barbaadu ramadaana keessatti akka fayyadamnuuf namoonni hedduun beellama isaanii ramadaanaan gama godhan. Kun an akka pozitiivlitti ilaalan ni deeggaraleedhaan akka dhuunfaatti jechuudha. Garuu karoorsuun barbaachisaadha. Ramadaana keessa karoorfachuun barbaachisaadha. Akshinitti siin immoo ramadaan bootee hedduu gaariidha. Yaadni kee bareedaadha. Yaada ani jedheen wal hin faalleessu wal deeggaraa kaan ramadaana keessa barakaa barbaaduuf ramadaana keessa eegaluudha. Warroonni ammoo ibaadaa waan biraatiin shaagalamuu hin feene ibaadaa qofaan ramadaana keessa shaagalamuu fedhan ammoo ramadaana booda dabarsanii lachuu yaaduma wallee garuu inshaallah sagantaan simboo keenya akkuma itti fujjira sagantaa keessummaa keenya daawwanii walitti dachaana duraan fagaatiin as hin jenna.